السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا بجالتمتوني فردتوني برسا ورما الحمد لله أنا كوت نجاني كي يكن جال الله كن كبجارا باكير تمرس ناقو إجا هردفتوتا كي يبرم سرّا كنا كذا تواني ديسمبر سيزوي چودا على فيسبوك كيسن غرا فان رموتي تراسليت غدا چون ديسنا سنه ترغيسه چوري كنا يرو سننجو فكنيا في يرو فيسبوك كيس دديم تنجي چودا سنيغله بريفما افان معرفات كم برا بريفما ديرو ني ارغتو چودا سنيغله kanaaf barreeffama san salphumatti gara afaan oromootti akka isin jijjiiru jechuudha isin galee akka afaan oromootti translate isin godhu jechuudha akkasuma barreeffama afaan ingiliffaadha jechuudha barreeffama dheeroo jechuudha warra dubbisuu hin dandeenyeef yookiin warra dubbisuu hin beekneef jechuudha salphumatti jechuudha gara afaan keenyatti yookiin gara afaan oromootti akka feesbuukiin translate isin godhee salphumatti dubbisuu dandeessan jechuudha isin galee kanaaf haala sanaan isinitti argisiisa jechuudha salphaadha jechuudha afaan ofiitiin amma waan hunda dubbisuun baay'ee tokko namatti tola akkasuma baay'ee tokko namaaf illee ni gala jechuudha kanaaf kana godhachuudhaaf seetingii feesbuuk keessanii keessa galtaniitti gara afaan oromootti akka translate godhachuu dandeessan jechuudha haala seetingii keessa galtanii gara afaan oromootti translate akka isin godhu jijjiirrachuu dandeessan isinitti agarsiisa hanga xumura viidiyoo keessatti afaan turaan hordofaa isiniin jedha. Ayyee hordoftoota kiyya jechuudha gaggabaabseetan sinii jechuudha salphumatti feesbuuk irratti galtee jechuudha egaa haala kanaan yeroo galtan jechuudha soo feesbuuk keessan keessa deemtanii barreeffama akkasii kan ingiliffaan barraa'e jechuudha ni agartu jechuudha haala kanaan bifa kanaan jechuudha bifa margaa jirtan jechuudha asirratti amma ingiliffaan kan barraa'e asitti immoo afaan oromootiin taraggamu ture jechuudha sinii galee yookiin translate ta'ee jira jechuudha sinii galee amaariffaanis akkanuma jechuudha fakkeenyaaf amaariffa kana jechuudha kunoo amma akkuma argaa jirtan jechuudha afaan amaariffaatiin kan barraa'e kunoo gara afaan oromootti kunoo haala kanaan sinii jira automaatikaalii jechuudha sinii galee yoo inni automaatikaalii jiru dhabe translate kan jedhu ni jira irratti kilik gootaniiti jijjiirtanii jechuudha sinii galee hatta yaanii komantii jechuudha sinii galee hatta komantii isaanii jala seentanii haala kanaan jechuudha amma kunoo amma kan afaan kunoo haala kanaan oromiffatti deebiseera jechuudha sinii galee kanallee jechuudha asirratti kilik gootanii haala kanaan oromiffatti isinii deebi'e jechuudha isinii galee amma akkas akka ofiin automaatikaalii isinii godhu wanni godhuu qabdan jechuudha piroofaayilii feesbuuk keessanii gubbaan dhuftanii egaa achi booda jechuudha seetingii keessan irra gadanii buutu jechuudha seetingii piraayveesii keessanii irratti kilikni gootanii achi booda seetingii kana irratti kilikni gootu jechuudha egaa achi booda jechuudha asirratti jechuudha translation for posts kan jedhu kanatti kilikni gootu jechuudha egaa achi booda jechuudha egaa akkuma argaa jirtan jechuudha afaan oromoo irratti translate godhu ture jechuudha isin galee kan oromoo asirratti ni argitu jechuudha asirratti kilikni gootanii achi booda haala kanaan lugaa hunda isinii baasee jechuudha isinii galee lugaa irratti translate godhachuu barbaadne jechuudha isinii galee afaan oromoo sirra gaddeemtanii barbaaddu jechuudha afaan oromoo egaa kana akkuma argaa jirtan jechuudha afaan oromoo irra jira jechuudha amma isin jechuudha wanni godhuu qabdan jechuudha keessan ingiliffa irra kan jiru afaan oromoo irra barbaadaniiti jechuudha kana keessa irratti kilik gootanii haala kanaan raayitii irratti isinii guutu jechuudha achi booda ol deebitaniiti asirratti jechuudha isinii galee seef ka jettan irratti kilik gootanii jechuudha seef ka jettan irratti kilik gochuu hin dagatinaa jechuudha isinii galee haala kanaan jechuudha egaa kana akkuma argaa jirtan kana amma oromoo irratti translate naa godha jechuudha isinii galee haala kanaan bifa kanaan salphumatti jechuudha barreeffama afaan ingiliffaatii fi afaan amaariffaa warroota hin beekneef jechuudha feesbuuk irratti yeroo argitan jechuudha salphumatti gara afaan oromootti yookiin gara afaan keenyatti translate godhatanii dubbisuu ni dandeessu jechuudha egaa hordoftoota kiyya barumsa kiyya kanarraa asirratti raawwata barumsa biraatiin haga walitti deebinutti viidiyoo keenya laayik sheer gochuun dagatinaadha barumsa dabalataa argachuudhaaf YouTube channel keenya faarawoo taatan subscribe gochuun dagatinaadha waan hordoftaniif